baay'inatti dhagahame an Sa'idiin kana sitti neeyne maaliifuu namtitti akkana nu gubaa baate sanaan garaa nu qabbaneesse hajjiidhaan garaa nu qabbaneesse wallaahi waan inni nuun godhin jira mee waan inni nuun godhin jira Sa'id kun badii ijoolleen hedduu bilbila ishiinuu kennu mee waan koo itti lollaanii arrabsinaa maal jenna jettan eenyu bilbila isin jalaa kaase maaltu bilbilaan kaaftu mucayyoon tuffiidha haa ta'u wallaalummaadha haa ta'u beekaa gooti haa ta'u waan ni caaltuu kana anama kanaafu kan itti dhihaadhee biyya takka keessa jirru kunu anaafu naagalaan jirani osoo isiniin jedhe osoo jechi nama galchee gorsi nama galchee gorsa Sa'idiitu ishii galcha ture kunu har'a ofii isaanii wal baxabbaxanii mucaa jireenyi isaatuutti hadhooftee magaalaatti biyyatti maallaqni isaa dhumtu ammallee geessanii makaraan taane keessa galchanii inshallah biiznillah borumoo yookiin guyyaa gammachuu taati har'a garuu baay'ee rifannee baay'ee gaddine mucaan kun adawwii meeqa qaba dhugaa dubbatuudhaaf namoota meeqa itti aaran bultii isaa akkana bareedee bultii isaa yaani jabaa sana keessaayyuu isa baasanii mucaan kun olii gaddeemuun mataa isa dhukkubsee jira jechuudha garuu immoo kiyyarramee mucattiin kun hin miidhamiin dubartiidha jedhee ishii cina dhaabbate immoo kun isaaniin malu ture Sa'id kara kan isaan malu kana caaltu wala Abdii takka namaan deebisan teessanii nyinyin jedhina mucaadhaaf furmaata godhaa iddoo jiru sana baasaa akkuma siin jedhe namticha kee gowwaa kana dayyuusa kan namarraa nama hin qabne shanyii namaa abaarsisee nullee nu abaarsisee maqaallee nu nyaate jechuudha isayyuu boosee maraattee maallaqa kee kasa biyyaan galteedheen isii qopheesseen atuu deemtee baafte kanas baasi liqeeffattus qixxeeffattus baasi maaliifiyyuu Sa'idoon ofii jedhee miti kan akkana boolla kanatti deeme yosoo du'ees Assalamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtoota furdiftoota keenya jarra jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa qaqqabu isiniin jecha gaarraa keessi keenyallee baay'ee gammachuun qabu kalee dhumarraayyuu halkan guutuullee namuu jeeqamaa bulee balaan nama gadhee tokkoon kaate kaadhaabii hin qabdu jechuudha balaan hajjii fi caaltuu fi jaartii hajjii qawusii harawaa sanaan ka'e bakka guddaa gahee jira jechuudha irra caalaa immoo balaan kun kan caaltuutii jechuudha maaliifiyyuu oguu mucaan kun kabajaatti godhe yaa caaltuu biyya deemii daa'ima kee fudhadhu biyya deemii yookiin daa'ima kee yuugatii deemi biyya kana keessaa bahii rabbii kee sodaadhu ofirra jedhee ishii kadhataa ture sana osoo baatee jiraatte kun guutuun hin dhufu ture hajjiin Sa'idiin waraanuu qofa osoo hin ta'in ajjeechaaf dhufe jechuudha maaliifiyyuu billaawaa takkaa miti lama qabatee dhufe namni kun oguu Sa'idoo biyyi nagaadha billaan takka harkaa fuudhame jedhanii isa oofaa jiran inni billaa kaanillee itti baafatee jechuudha inni immoo dursee direen maalaa godhuree sila ofirra dhiisaa aniin kunu isiniin kunu nam takka aga humna isaa inni warwaata malee cal jedhee hin laalu jechuudha kanaafiyyuu ijoolleen as jalaa xurxurxur jettan takka gadhaabbadhaa jechuu isiniin barbaade gadhee fi gantuu nyaattu akka hajjii kana yoo taatan malee namni sammuu qabu waan marge namatti murteessu jechuudha ani maaltu nana qeree hajjiin yoo du'e nan galchuun hojii isaati isaa ajjeese jechuu barbaada keerii dalagee fi isaan dubbatina namni kamuu akka miidhamu namni fedhu hin jiru garuu immoo badii isaatu harka isaa laata ciniine hajjiin boolla ofii isaati namaaf qota ofiitti bu'e hajjiin billaa ofii isaati namaaf qaree ofiin ittiin qalame maalaa ta'u jirtu kanama mee sababbiin kun guutuun maalirraa ka'e caaltuun gowwaadhaan jedhiin itti murteessiin jaallattee miti akkasii gorsine maali namni barisiniin jedhe namni maalani gara haadha keessanii ogguu baatan waa hunda beektanii baatanii laa eegga baatanii haati keessan sin barsiiftee hojiin kun akkasii tartiiba kan akkas godhaa kana sin baasa kan akkana keewwadhaa jedhanii nu barsiisan malee yaani nuun kunuu kaa'inuma beektanii akka garaa baaneen waa fiignee deemnee suuta suutaan namni guyyaadhaan baatiidhaan waggaan waa dabalaa waa sirreeffataa deema bar kanaafiyyuu ishiin namarraa waa baratuu hin qabdu komantii sin barreessitan irraa yaani waa baratuu hin dandeessu waan namni waan wallaale takka namarraa ni baradha karaa qajeelarra deema jedhee yoo yaade jechuudha sammuusa kana yoo amansiise namni gowwaa jedhamu hin jiru namni miskiina jedhamu hin jiru maali gowwummaa nagana geessu kun of gatuu jechaadha kun egaa qarumaan yoo maraatte mana muuni dhaqa fayyaa qabdii uffattii ni dibattii ni nyaatti ni dhugdi mee maaltu magan
kijibaan nama jajina dhuguma kanatti maati yoo fudhatame faafurattu yoo furatiin haadhiiftu isiniin jechuu barbaada warra kijibaan nama deeggartaniif jechuudha. Kanaafiyyuu ani hedduu tokko kan nagaddisiise mucaa Sayid kanadha. Mee isiniin kun hedduu mee akkatti gubattanii baatii meeqa guutuu aartan meeqa sin gammachiise Sayid kun dhiira onnee sibiilaa dhugaa rabbii jechuudha. Ammallee immoo Sayidiin kun omaan ta'u inshallah biiznillahidhaan omaa miti baga rabbiinuu kanaan dabarsee fi jedhaati du'aayii godhaa malee omaan ta'u ni baaboru inshallah biiznillah. Namni kun ka qormaan itti baay'atti mucaan kun daa'ima isaa ijoolleedhuma isaa kana ijaan argaa jedhee magaalattan karaattate maan nama isaaf kan bu'aan isaaf bu'ee yoo jiraate kun kana ijoollee isaarraa gulii gootanii jiruu isaarraa gulii gootanii oduu asiif achiin xaxxanii nama wal jaalate jidduu deemtanii akkanuma holola ooftanii kun kanarra buuftan kun guutuun sababiin kan ka'e tokkoffaan hajjiidha. Ittaan immoo caaltuudha sii jecha mucaan kun haarsaa kana guutuu kakaffale ammallee asirra afaan banuu dhiisiti kun hajjii mujriima kana ka guyyaa saafaa nama qalu bineensa kanaafu doolaara 2,000 ol kaffaltee achi harkiftee akka hoolaanaa baaftee mucaa namaa deemi baasi kaama deemi baasi Sa'idiin kasin mararin maallaaqin asirra teessee amma akka daljeessa akkana nullaaliin deemiitii namticha namaa baasi. Ilmoo isaatti haa deemu haadha manaa isaatti haa deemu haati manaa kunoo ilmoo irraa fudhattee biyya biraa deemuu fi piroosesii eegalteetti jedhan Sayid kana ilmuma isaatiin wala argu baasii yoo gadi baasuu hin dandeenye gabbayee uummatatti inni nama bal'aa qaba Oromoo bal'aadha uummanni hundi isa jaalata nama jaalala nama kabaja nama qabu siyyuu akka saree magaalaa keessa ka hajjiin si ari'u kana kabaja sitti godhee maallaqnu sin marariin deemi baasii mucaa hambaa jechuudha caaltuu kana siin jechuu barbaada. Abdiin immoo zimbattee caaltuu jala teessee nororiin keetuun beekaan jirtuuti. Hatiin kunuu kee beekaan jirtu jalaa hafi. Sayid yoo ta'e nama qaba, nama isa gargaaru qaba, waan namni jedhuun dhagaa tartiiba qaba. Deemee innuu ofii isaatiiyyuu of tasarrafa mucatti kana jalaa hafi siin jechuu barbaada. Abdiin kun illee bilbilan kaasutti bilbileen illee tuffii namaa qaba dhugaa dubbatuudhaafi. Abdiin kun illee nama isaa yaadu nama isa kabaju hin fedhu. Ani waan abdiillee dubbatuun barbaadu borummoo yoo miidhamte numata asirra bahee iyyuu dadhaba namnu siif cinqamas illee namtittii legellegduu gaalafeen taatillee mana kee keesse boodammoo dubbiin naannoftee sittillee galtiiti jalaa hafi caaltuun ka Sa'idiin kana hin dhageenye abbuma feeten dhageessu siniin jedha uummata keenya dhugaa sinitti maanii Sa'idiin ka haadhoon ishiin taaneef taa'eef biyyaan baarratti jechuudha biyyaan baa kana dhiisa biyyaan baa ka biyya Yemen kana keessa akkana namni akka bineensa walii yaa'ee wal arrabsee wal nyaatee waa wal godhu kan dhaabbatee fi kabajaatti godhe sababbii ishii amma mucaan kun ijoollee isaarraa hidhame rabbiin isa omaan godhin garuu du'aamoo godhaa fi omaammoo hin ta'u inshallah biiznillah namni keerii namaaf yaadu waan ni fedhes dhufu waan ni fedhes itti dhufee qormaannis itti baay'atu omaan ta'u jedheen ani abdii qaba jechuudha. Sayidiin kun boruu hin ba'a. Warra gurguddaan ni beeka baalasilxaanota ni beeka namoota biyyaan beeka afaan biyyaan beeka akka biyya isaati kunillee namni jaalala namaa qaba kabaja namaa qaba yaani Sayid kun egaa anagas marallee irraa haasa'ullee barbaadu garuu dhugaa dubbatuudhaaf isa jajuu barbaadee osoo hin ta'in dhuguma jirtuun inni saba kamuu addaan hin baasu amantaa kamuu addaan hin baasu nama kamuu kabajee nama kam faana ka jiraatu mucaan kun duuniyaan dhabne homaan dhabne bar sababuma mucattii kana kun sababa caaltuu ammallee harka marattee taa'uun isaaf furmaata miti yoo namni isinii bilbile namarraan kaaftan yookiin immoo qaaqan dhiiftan nugaa maal goonu maalaa goonu mee nutiski aniin kunu maalaa godhan immoo egaa akka dhiiraa kana dubartiin olii gad deddeemuun ni ulfaata biyya kana keessatti dhugaa dubbatuudhaaf siin sodaachisaa siin saalfachiisa illee maaliifuu akka biyya keenyaa sana miti biyya Arabaa egaan biyya Yemen kana qofaa ta'uun beeku malee keessatti biyyi Yemen kun waan hunda kan gochuu danda'u dhiiradha dhalaa caalaa garummoo yoo dirqamni nama dhufte ka dhalaan illee baatee waan margite waan humna ishiinuma gooti aniin kun illee Sa'idiif dhaabbachuudhaaf qophiidha yoo na feetan ta'e saa feetanitti bakka inni jirullee naaf ibsa akkasini naa ibsitaniifu bilbila isinii bilbille sagalee isinii qabne wala caaltu wala Abdii takka namaan deebisan teessanii nyinyin jedhina mucaadhaaf furmaata godhaa iddoo jiru sana baasaa akkuma siin jedhe namticha kee gowwaa kana dayyuusa kan namarraa naman qabne
shanyii namaa abaarsisee nullee nu abaarsisee maqaallee nu nyaate jechuudha. Isayyuu boosee maraattee maallaqa kee kasa biyyaan galtee si qopheesseen atuu deemtee baafte kanas baasi liqeeffattus qixxeeffattus baasi. Maaliifiyyuu Sayidoon ofii jedhee miti. Kan akkana boolla kanatti deeme. Osoo du'ees dagatame yaa'u namni keenya gaanuu ijoolleen keenyaanuma kana dabalatee nama du'eef guyyaa 3 guyyaa 4 jennee mitiire sana booda hin jiru hin dagatama. So amma mucaan kun waa ta'es jiraate dagatame. Kanaafuu ogguunni jiru kanatti ogguunni osoo miidhamin namtittiin achi keessa teessee waan ishiin hin hojjetin hin jiru waan ishiin hin xaxin hin jiru. Alhamdulillah baga dirame jedhanii hajjiin maaliifiyyuu ergamni ishiin nama ergattu takka hin qabdu hiriyoota ishii akkuma ishii mujriimonni meeqa jira mitiire kun amantaan isaanii hin beekamu mukatti amananii fakkii adda addaatti amananii isaan kun egaa bakka ishiin jirtutti yoo dhaqan ammallee nama biraallee fixuuf deemti. Mucaa kana bicha rabbiin harka irraa qabatu dhugaani maaliifiyyuu bakka waan inni namaaf godhu kana jedhame himamuu hin danda'u. Hundi keessanuu amantaa keessaniin du'aayii godhaafi dhugaa karaa irraa deebisanii mucaa kana waan hin taane afaan buusanii. Sababa kun sababa caaltuu irra caalaanii jechuudha. Hajjiin hajjiidha, caaltuun caaltuudha. Sababbuma isaaniiti kalaas Sayidoon amma kan mana hidhaas seenuu danda'e malee mucaan kun guyyaa takka kana godhe jedhamee namni mana hidhaatti isa oofe takkittiin illee hin jiru. Kun sababbii keeti yaa caaltu. Rabbi kee ofirra sodaadhuuti as baatee akkanumaan afaan banaan oliini daa'ima kee fudhataan jirtu. Daa'ima kees argataan jirtu. Daa'imuma kees yoo argatte mee rabbi kee ofirra sodaadhu magaaluma kana keessaa xirrig jedhii deemi. Ganaas illee lubbuu si baasuu deemi. Himan dhageessu akkamsi goonaga. Yoo nuti aarree waa dubbanne namni nu lola nutti mufattan nu arrabsitan hammata keenya mee akkamatti ishiin nama guddaaniin hin jibbeen ani caaltuu dhugaa na aarsiti bakka jibbaa jechuun ani ishii kana inni kabajaa ni jaaladha ture. Dhugaa namni ana caalammoo jaallattan hedduudha nama 100 ni taatan kan ishii jaallattanii kan ishii kabajan gin ishiin waan isin gorsitan gochaa takka hojiirra lolchitu. Ijoolleen hedduu bilbila ishiinuu kennime waan koo itti lollaa ni arrabsinaa maal jenne jettan eenyu bilbila isin jalaa kaase maaltu bilbilan kaaftu mucayyoon tuffiidha haa ta'u wallaalummaadha haa ta'u beekaa gooti haa ta'u waan ni caaltuu kana anama kanaafu kan itti dhihaadhee biyya takka keessa jirru kunu anaafu naa galaan jirani osoo isiniin jedhe osoo jechi nama galchee gorsi nama galchee gorsa Sayidiitu ishii galcha ture kun har'a ofii isaanii wal baxaxanii mucaa jireenyi isaatuutti hadhooftee magaalaatti biyyatti maallaqni isaa dhumtu ammallee geessanii makaraan taane keessa galchanii inshaallah biiznillah bormoo yookiin guyyaa gammachuu taati. Har'a garuu baay'ee rifannee baay'ee gaddine. Mucaan kun adawwii meeqa qaba dhugaa dubbatuudhaaf namoota meeqa itti aara bultii isaa akkana bareedee bultii isaa yaani jabaa sana keessaayyuu isa baasanii mucaan kun olii gaddeemuun mataa isa dhukkubsee jira jechuudha. Garuu immoo kiyyarramee mucattiin kun hin miidhamiin dubartiidha jedhee ishii cina dhaabbate immoo kun isaaniin malu ture Sayid kana kan isaan malu kanan turre maal godhugaa sababa rabbiin itti fide akkuma itti dhufetti irraa haa kaasuu jedhee ani du'aama godhaaf malee waan hin godhuufi danda'u sin jiru humna sin qabu humni gaarabbu marka. Garuu baay'ee natti dhagahame an Sayidiin kanaasitti neeyne maaliifuu namtitti akkana nu gubaa baate sanaan garaa nu qabbaneesse hajjiidhaan garaa nu qabbaneesse wallaahi waan inni nuun godhin jira mee waan inni nuun godhin jira. Sayid kun badii maal qaba inshaallah biiznillah haadha manaa fi isa jidduullee namoota hedduu taphataa oduu asii fidanii achii fidanii waliin laaqanii nama kana adda fageessu malee uummanni magaalaa kana nama kijibaan nama araarsu argeen beeku. Nu biyya keenyatti naannootti guddannetti namni anuu yoon badii qabaadhe badii kana ukkaamsee keerii kiyya dubbatee kijibaan nama wali araarsa ka ammaa osoo isin dhugaa qabdanii dhugaa sana ukkaamsee kijibaan nama wali oofaa. Rabbiin bakka jirutti mucaa kana miidhaasaas nu dhageessisiinii jiruusaa durii sanas akka duriitti deebisee akka nu gammachiisu du'aama godhaafi kalaas waan ni jennu takkittiin hin jiru. Mucattiin kun har'as borus waan jijjiiramtu natti hin fakkaanne mee rabbiin keessa seenee ishii kanallee haa sirreessu aqlii ishiitti haa deebisuu jechuu barbaada.
akka mucaashis jibbitu akka maalis taatu jaartii hajjiitti godhee jaartii hajjiitu maal godhe maal taate sheeketti qaraasisan nagaa qabdi caaltuun dhugaa isinii kanatu nagaa hin qabne jedhani malee caaltuun nagaa qabdi alhamdulillah dhugaa dhuma rabbii isinitti ma nagaa qabdi garuu chillaa baay'inati kun namni tokko akkanuma sarfaq jedhee ta'a akkana ta'a bakka haadi jedhee uumamumaan kana malee rakkoo takka hin qabdu akkuma isiniin jedhe namni kun namarraa waa barata jecha namarraa waa barata adeemsa namarraa waa hedduu baratu dandeessu waa hunda nu beekneen dhalanne akkuma seensa viidiyoo kiyyarra isinii kaase kanaafuu ka aqlii dhabee aqlii haa kennu ka gara jabeenyaan nama miidhuu fedhus rabbiin halaaffisu jedha du'aa godhaa malee waan jennu takka hin jiru guyyaan har'aa guyyaa keenyaa miti guyyaa gammachuu keenyaa miti inshaallah biiznillah immoo Sayidoon nagaadhaan as baha jedheen abdii guddaa qaba rabbi siga nun saalfachiisuu isiniin kunis du'aayii nuuf godhaa galatoomaa jiraadhaa yoon balleesses na of galchaa jechuun yaada miira keessa galee kan namni waa baay'ee nama uffachiisuu danda'a akkasii isiniin jedha hordoftootaaf galatoomaa